Why may nabisi ako? Why? Dira berala sih? Dira. Wai Arab anggar. Isin bar binesa darbite, rabu ma binesa ko din na magati male. Binesa ko din singay. Magara guys, tiganda kay sa tuno muna tayo do la fa su kay. Nawa. Ye gara ma guys. Yala ya mata shila. Rabbi binesa ko din gara. Mana nak nak tiga betul. Dia sih kan. Bakka ga rabbi ko rabbi dia la. Mari go itu. Barga to uti to dungari mitilala no na ta chai. Ah, wai. Liyo. Rangga kana mala ni bahasa video kana lala jirtu natti fakkaata yeroo darbes video akkasii hojjedheentu jechuudha wanti kun deddeebi'ee naquun namaa jechuudha isin jedhu argaa jechuudha maaliifii dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha baay'ee wanta garaa nama nyaatudha tole gaame warri chaanalii kanaaf haaraa taatan like share subscribe gochuun koottaa gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha maatiin koomoo akkuma kaleessana jajjabeessaa turtan jabaadhu kanaan jechaa turtan koomentii share like gochuudhaan na jajjabeessaa turtan ammas ittuma haa fufuu isiniin jedha tole gaa daddabalee nagaan koomuu bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu yaa'u wanta kanarratti wanta tunanii dubbachuuf jechuudha wantoota garaa nama nyaatanidha jechuudha dhalli namaa bakka jireenya biyya lafaa kun baay'ee abdii nama kutachiisaa jira dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee jechuudha baay'ee abdii nama kutachiisaa jira maaliif wanti nuti argaa jirru wanta ija keenyatti hin tolle wanta nuti dhageenye wanta gurra keenyatti hin tolledha bakka dhugaa dubbachuuf baay'ee jechuudha hamma garaa jabummaan akkasii bakka baay'ee jabaatee jira jechuudha yeroo darbe akkuma argitan viidiyoo darbe irratti waraabeen ture jechuudha akkuma kana daa'ima ishii gattee bishaan keessatti gattee deemte jechuudha kun immoo fuutee bineensa jala keessee deemte jechuudha namoo daa'imichi akkatti nama mararu akkatti bareedu dhugaa faranjiidhuma kana fakkaatan dhugaa yesuus inna garaa jabummaa akkasirra geenyerra bakka baay'ee jechuudha dhugaa rabbii maaliif akkas ta'e garuu barri keenya maaliif bara dukkanaan marfame maaliif ta'e maal taateetiin akkanatti haati dhala ishiitti garaa jabaatte maal rakkinni akkasitti namoota akkasitti garaa jabeesse kun dhugaa dubbachuuf taanaan wantoonni kun kan ta'u warroota akkamiirratti yoo jettan ijoollota isoon beekiin manatti akkas ta'anidha jechuudha kana jechuun immoo kana gochuun immoo maqaa isaanii oolfachuuf jechan isaan kana hojjetan jechuudha garuu kun maqaa oolfachuuf jecha miti kuni sinii gala miti maqaa oolfachuu miti jechuudha kun dhugaa dubbachuudhaaf maqaa oolfachuu miti inni kun maaliif haati har'a garaatti baattee waan hunda wajjin taatee gaafa deessee dhala kee gattee biraa deemtu garaa jabummaa keetiin kan ka'e jechuudha si gaafata rabbii guyyaa tokko si gaafata ofuma keetu boqonnaan argattu jechuudha ofuma keetiyyuu boqonnaan argattu jireenya kee keessatti jechuudha tokko inni ati amma gaafa duraa tokkoof qoxxabuu qabdu ijoolleen warra akkasii kun majammaraa irratti of qoxxabuu qabdu turtan maaliif waan akkasii keessa yoo hin galle maaltu immoo uumama maaltu ta'a boroo maqaa kootiif gaariidha moo maqaa kootiif gaarii miti jettee dura itti yaaduu qabda turte erga ta'ee immoo waan akkasii gochuu dhaabbachuu qaba pileesi maaliif ta'e bakka erga ta'ee immoo wanta waaqayyo siif kenneef hin beektu isa siif kenne irratti waaqayyoon galateeffachuu qabda si galamti malee akkas ta'uu qabu ture maaliif ammallee taanaan warroonni akkas godhan kun jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo mana dhaabbatan illee manni isaanii haga dhumaatti wanta itti gammadanii jiraatan tokko illee hin qabu maaliif ishiin garuu amma akkas gochuu ishii boru wayina namoota abbaa qabeenyaa jala janteeti ta'a wayini osoo beekiin immoo kana gidduutti waan ta'eef iddeetti ta'a jechuudha isheen maqicha oolfachuuf jecha dhala kana fuute jechuudha sinii galamti garuu
osoo gaa'ilas dhaabbattee gaa'illi kee milkaa'insa hin qabu. Iddoo deemtu hundatti lafa hojjettu hundumatti milkaa'insa takkumaan argitu ati. Maaliif jenna wanta maatsanii kee keessaa bahe wanta ati garaatti baatte wanta ati wanneette gara jabummaa keerraan kan ka'e fuutee bineensaaf laattee waan deemtee jechuudha. Tokko ija namaa duratti illee ati garuu oskachuuf goote miti. Dhugaa Waaqayyo namumti illee namarraa beeka waan akkasii waan nama ajaa'ibu. Maaliif yoo jettan akkamitti yoo jettan namni akkasii osoo gaa'ela dhaabbatee illee yeroo hundumaa gammachuun qabu. Yoon isiniin jedhu nama abbaa manaa faana walitti bu'uu yoo baateyyuu keessa isaatti of ceephaa, of lolaa, of cannaqaa jiraata waan ta'eef gammachuu qabu. Rafee hin bu'u namni akkasii. Abbaa barbaadeetu irraa beeka waan akkasii. Oromoon gaafa mammaaku fakkeenyaaf waan tokko yoo irraanfatan jechoota hayyoonni keenya harmoonni keenya nuun jedha dhaltee awwaaltee namaa jedhu. Kana jechuun bakka yaadni kee hin badaachuudha walumaa galatti. Yaadni kee hin badaachuudha. Dhugaa Waaqa wantoota baay'ee gara nama nyaatudha jechuudha kun. Tokko dursa of eeguu nurra jiraata. Amma immoo bara teekinooloojiin babal'ate waan ta'eef wanti hundumtuu toleera waan ta'eef erga kaayyoo kana qabaanne erga waan akkasii yaadne qorichatti fayyadamuudha. Bakka rakkoon qabu. Yoo qorichi bara kanaas amanamaa ta'uu haa baatu malee qorichatti fayyadamuudha. Lammaffaan immoo gaa'ila ofiitiin duratti waan akkasii dhaquu dhiisuudha. Bakka waan akkasii dhaquu dhiisuudha. Erga dhaqanii immoo erga ta'ee immoo fuudhanii gatuu dhiisuudha. Isinii gala miti fuudhanii gatuu dhiisuudha. Maaliif ija namaa duratti ilaalcha gaarii hin qabdu. Tokko dhalli ati dhalte kun boru gaafa guddate bakka guddatamu. Waaqayyo nama isa godheera hin guddatamu kun akkatti inni bareedu kun. Mucaan kun iddoo guddatu sunitti hin dhageessan garuu waan fedhe osoo ta'e otoo dhagahin hin haftu ati. Gammachuu qabu. Saayikoodhaan miidhamaa jiraata. Badaa isaarraa fuudhee guddinne jedha namni. Isinii galatti. Lammaffaan immoo ofuma keetii of ceephaa jiraatta. Bara kee muluu gaddaan, bara kee muluu dhiphinaan, nyaattu sitti hin goru, dhugdu sitti hin goru, yaaddoodhaan jiraatta. Sadaffaan immoo lafarrattis ati ilaalcha gaarii hin qabdu, ol waaqarrattis gaafa duute ilaalcha gaarii hin qabdu, fuusa sirba saayidhu. Maaliif jenna? Harki kee dhiiga qaba. Ati haadha gumaati. Nabsa gadaayidhaati. Yesus wantoota bakka sirma dhala namaatiin tolle ta'aa jira addunyaa kanarratti. Keessattuu Itoophiyaa wantoota abdii nama kutachiisan wantoota ati an Itoophiyaadha jechuudhaaf itti saalfatutu ta'aa jira. Dhugaa dubbachuuf kuni waan akkasiin barbaachisu bakka ijoolleen keenya biliis of eeggannoo taasisaa. Dursa of eeggannoo taasisaa. Yeroo wanti isin irra darbe immoo maatii keessan illee yoo sodaattan ilaalcha naannoo illee yoo sodaattan homaa rakkoo qabu bakka. Kan dhalate nama bineensa miti waan ta'eef homaa rakkoo qabu. Maaltu beeka carraa nama suni itti cabiitti guddisi. Ta'e erga ta'e dhala keenyatiin itti cabiitti guddisi. Adaraa keessan har'as borus bilis wanti dhala jedhu garaa jabummaan akkasii haa dhaabbatu. Nama fuuneen bara namni dhabame imimmaan nama itti boohaa jiru keessatti yaa Waaqayyo dhala naa kenni jedhee boohaa jiru keessatti fuudhanii gaafa akka waan itti bineensaaf laatan baay'ee garaa nama nyaata. Kanaaf tokkoffaarratti of eeguun barbaachisaadha. Lammaffaarratti erga ta'e waan akkasii gochuu dhiisuun nurraa hin eeggamu. Kanaafuu viidiyoon koon har'a qabadhee dhufee kana fakkaata. Baay'ee tokko naa wanne jechuudha dhugaa dubbachuuf baay'ee jechuudha baay'ee garaa koona nyaate wanta ta'uu malleetu ta'aa sila jiru
Egaa wantoota akkasiirra of qusachuu nurra jiraata jechuudha. Maqaa keenya oolchachuuf jecha wanta balleessisee dhoksuuf jecha adaraa waan akkasii gochuun of haa qusan please. Keessattuu ijoolleen keenya jechuudha. Dhugaa dubbachuu wanta hin taane bakka waan akkasii. Waaqayyo sinurraan jaallatu, namni sinurraan jaallatu, eenyumtu nurraan jaallatu. Tokko dura of qusachuu nurra jiraata, lammaffaan immoo bakka erga ta'ee akka fedha waaqayyootti haa guddatu. Egaa miti akka fedha waaqayyootti haa guddatu. Please dhiisa. Egaa viidiyoo kana keessatti waa baay'ee bartoodhaan abdii qaba. Garaa jabummaa akkamiitu akka dhufaa jiru. Haati akkamitti dhala ishee akka gataa jirtu. Maalirraan kan ka'e kun rakkina miti isin gala miti. Rakkina wayiin dhabdee miti. Kan ishiin dhala ishee gataa jirtu. Osoo rakkina ta'ee dhala ishee gajjisiisu badaasaatti. Isin gala miti. Fuutee namaafillee laatti malee jechuudha. Namaafillee kennite malee dhala ishee gatu turte badaasaatti. Garuu baay'ee nama ajaa'iba. Aggaarii gaafa osoo lafa onaa keessa deemtuuti waan dhugdu gaafa dhabdee mucaan gaafa harkatti laafe jechuudha. Aggaar achi siiqxe keessee deemte garaa jabaattee gatuu dadhabde dhaba waan ta'eef isin gala miti. Itoo rakkoo biraa ta'ee aggaarii galagaltee laaltee hin boostu turte. Sababii dhaba shirraan kan ka'e, sababii waan fuutee itti kenniturraan kan ka'e aggaar achi siiqxee boosse. Garuu waaqayyo maal jedheen hin boo'in aggaar. Wanti mucaa keetiif ta'u argameera. Lafa onaa keessaa bishaan jireenyaa baaseef, bishaan dhugaatii baaseef. Maal isiniin jechuu barbaadisiiti? Osoo dhabaatii hamma barbaadeessu ta'e dhala ishee gattee hin deemtu. Kun har'a qofa miti kun kaleessa eenga dabarteetti waan akkasii. Namummaan qabdu, nama dhiigan qabdu, haraamiidha kun gadi baddu. Dhugaa. Kan akkasiisoo argatanii seeratti dhiyyeessuudha. Tokko dhiirota keenyaaf illee kun cubbuudha. Dhiira waan akkasii ishii faana raawwateef illee cubbuu guddaa dhabu. Oddoo hin taanetti bakka ishiin keessitee beekuu dhiisuu danda'a. Inni ulfoofne jechuu ni dandeessi. Garuu dhiirri waan akkasiitu argee dhiiga isaatiin gatu. Kanaaf har'as boros ijoolleen keenya of eeggannoo cimaa taasisaa. Bakka dhiironni keenya illee gaafa shamarran faana deemtan dhiiga keetiin badaasaatti gatamaa jiru kun dhiiga keetiin badaasaatti bineensaaf laatamaa jiru kun dhugaa. Gaafa shamarran faana ciifte dura baagiraawundii ishee gaafa eenyummaa ishee eessa akka isheen taate yoo gaafa ishee agarte. Maaliif haadha dhalli kun hayyarattuyyuu kan keeti. Homaa rakkoo hin qabu. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata kana bisee qabadee dhufe dhugaa baay'ee na aarse bakka baay'ee jechuudha. Biyyi kun gara kamitti akka deemaa jiru maal akka ta'aa jirutu akkaataa isaatu gadhibe. Na walumaatti galatti waaqayyo nu haa gargaaru. Jabaannee kana keessa darbuu akka dandeenyu waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu isiniin jedha. Na obboloota koo viidiyoo kana sheer godha haadha daa'ima kanaa biraan gaha. Dhugaa sheer godha haadha daa'ima kanaa biraan gaha isiniin jedha. Share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Turtii gaarii na qabadhaa. Shalom. Bye.